Oduu warraa keessatti breaking newsiidhaan eegalla paarlaamaan Iiraan dhaabbata IAEA jaaniin kan nukulara daawwatu takkaa immoo nukulara addunyaadhaa daawwatu kan yeroo dheertuudhaaf Iiraan keessatti hojjechaa jiru san dhaabbata basaasaati biyya teenya keessaa bahuu qaban jaanii paarlaamaan isaanii guyyaarraan tanaa saspendi godhu ibsanii jiran. Paarlaamuma kana keessatti yeroo sagalee kannan namni 220 takka akka bahan warra jiru yoo ta'u namni tokko immoo kan gartee hin bahin jiru ta'aniiti mul'atan jaanii odeessaa jiran. Kuni gartee akka malee harki irra guddaan waan jaalateef jecha guyyaarraan tanaatti hojiirra oolaa jaaniiti miidiyaaleen Iiraan gabaasaa jiran. Kana qofallee odoo hin taane hojjettoonni IAEA guyyaarraan tanaatti Iiraan keessaa akka bahan ajaja dabarsanii jiran. Lolli Israa'elii fi Falastiin jidduutti kan Gaazaa keessa gaggeeffamaa jiru itti jabaateetuma itti fufaa jira. Jidduu tana lola Iiraanii fi Israa'el jidduu jirutti waan sagaleen isaanii dhaabamte jecha guyyaarraan tanaa warri Hamaas yoo xiqqaatte waraana Israa'el habbaa torba ajjeesuu isaanii gabaasaa jiran. Jara kana keessaas warra gartee Lieutenant Colonel ilaa hanga gartee Staff Sergeantiitti warra ajjeesan yoo taatu footoon isaaniitis akkuma asii oli gartan kana taatee mul'achaa jirti. Pireezidaantiin Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp imala isaa kan Yuuroopitti godhaa jiru warra neetooti wajjin walgahii qabu kana keessatti milkaa'aa jira fakkaatti. Akka oduun adda addaa baatutti mootummoonni neetoodhaa kan 32 gartee of keessaa qaban san ammaan tana baajeta isaanii dur kan gartee Doonaald Tiraamp isaan kun kafaluu qaban jee dubbachaa ture san gaafa gartee pireezidaantiin Ameerikaadhaa dura aangoorra ture parsantii 2 akka kafalan isaan godhe ammoo parsantii 5 yoo geessitan irra gaariidha yaadajuu dubbachaa ture. Yeroo ammaan tanaa warri neetoodhaa kun guyyaarraan tanaa karaa parsantii 5tti ol kaasanii irratti gartee sagalee kennuudhaaf akka qophii irra jiran pireezidaantii Ameerikaatti himanii jiran. Kana qofallee odoo hin taane yeroo dhaabbatanii pireezidaantii Ameerikaatii fi akkasumas itti gaafatamaan neetoodhaa ibsarra miidiyaadhaaf ibsa godhan irratti akka jaanitti inumaatu nuti ammaan tana hariiroo teenya Ameerikaa wajjin akka walqixaatti oofuu barbaanna jaaniiti dubbachaa jiran. Lolli Israa'elii fi Iiraan jidduutti guyyaa 12 dabree kanaaf deemaa ture kuni lubbuu nama 627 kan fudhate yoo ta'u akkasuma sanitti lubbuu nama 4,870 kan madaawan jaanii galmeessanii jiran. Kana kan jaaniinis yeroo ammaan tanaa dhaabbanni biyya Iiraan kan gartee qaama nagayaa takkaa immoo health ministeriitu ibsa kana baase jaaniiti odeessaa jiran. Dhumarratti filannoo New Yorkitirraa namtichi dhalataan biyya Taanzaaniyaadhaa kan New York Citytti meeyeraaf caahaa jiru kan maqaan isaa Mamdaanii jaaniin namticha Andrew Cuomoodhaa kan New York keessatti hedduu beekamaa haa ture guyyaa edaa isa san injifatee Democratic Primary takkaa immoo filannoo karaa paartii Democratic irraa tokkoffaa bahuudhaan ammaan tana New York Cityidhaaf dorgomuuf deema jaanii miidiyaaleen adda addaa gabaasaa jiran. Inni guyyaa edaa inumaatu warra gartee grassrootii takkaa immoo ijoollee xixiqqoo dardaraa fi gartee warra yaada isaa kana bitatu hedduu gurmeessuudhaan akka ajaa'ibaatti injifachuusaa miidiyaaleen garagaraa odeessaa jiran. Nutilleen kanarraa baga isa gammachiisa jenna.